Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtoni nagaa kootii galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan waliitiin ilaallu nyaata nyaachuu keenyan dursa maal jennee maaddii yookiin nyaata soorata nuuf dhiyaate irratti kadhannaa gaggeeffachuu qabna. Kadhannaan nyaata dura gaggeeffamu maal nu fayyada? Yoo kadhannaa gaggeeffachuu baanne yoo miidhansaa maali kan jedhu as keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Dabalataan immoo jechuudha kadhannaa nyaata dura taasifamu kana barreeffama isaas karaa kamiin akka isin argachuu dandeessan kan isinitti himu ta'a waan ta'eef hanga xumura viidiyoo kiyyaatti yoo hordoftan barnoota guddaa kan irraa argattan ta'a jechuudha. Kallattiidhumaan gara barnoota keenyatti darbina jechuudha. Nyaata nyaachuu keenyan dursa jechuudha. Namni kamiyyuu kadhannaa gaggeeffatee waaqa isaa galateeffatee nyaata sana eebbifatee nyaachuun dirqamadha jechuudha. Sababiin isaa maaliif yoo jenne wanna eebbifamaa, wanna qulqullaa'aa yoo kan soorrannu ta'e keessi keenyas nagaa argata, gammachuu argata jechuudha. Kadhannaan nuti gaggeessinu humna hafuura hamaa kan hifatu, jireenya keenya keessatti Waaqayyoon akka argamee nu eebbisu kan nu taasisu, Waaqayyoo fi ilmi namaa akka wal argu kan taasisu waan ta'eef kadhannaan jireenya keenya keessatti bu'uuradha jechuudha. Yoo nyaata keenya nyaannu jechuudha, kadhannaa yoo gaggeeffachuu baanne dhiibbaan nurra ga'u maal inni jennee yoo ilaalle jechuudha. Tokkoffaa kadhannaa gaggeeffachuu baannan humni hafuura hamaa yookiin daabiloos nyaata nuti nyaannu sana keessatti summii dhoksee kaa'ee nyaanni sun akka inni summii nuti ta'u akka nu dhukkubsu garaacha keenya, qaama keenya, jireenya keenya, fayyaa keenya irratti dhiibbaa akka inni fidu taasisuu danda'a jechuudha. Dabalataan immoo hafuurri hamaan jireenya keenya keessatti dhokatee taa'aa turee fi kan biroo jechuudha. Gaafa nuti maaddii keenya dhiyeeffannu kana hin dhiyaata jechuudha. Nu faana soorrachuudhaaf. Kanaafidha namoonni baay'een quufuu kan dadhaban keessumattuu jechuudha. Namoonni tokko tokko jechuudha. Mana nyaataa deemanii nyaata erga ajajataniin booddee jechuudha. Nyaata sana erga nyaatanii isaan quufsuu gaafa didu jechuudha. Achitti nyaata dabalataa ajajachuun waan qaana'aniif achi ba'anii mana nyaata biraa deemanii kan isaan nyaata lammaffaa ajajatanii nyaatan ni jiru jechuudha. Kun sababii maalirraa kan ka'e biddeenni lama, biddeenni sadi kan isaan quufsuu dadhabuuf jechuudha. Hafuurri hamaan waan isaan wajjin soorratuuf jechuudha. Kadhannaa yoo gaggeeffanne garuu kun hundumtuu maal ta'a? Hin hafa jechuudha. Humna kadhannaatiin hafuurri hamaan sun ni hidhama. Nyaanni nuti nyaannus immoo kan sifaa, kan fayyinaa, kan nageenyaa nuuf ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf qulqulluu Goorgisii yoo fudhanne jechuudha. Summii isaaf qophaa'ee itti kenname sana maqaa Waaqa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin eebbisee gaafa dhugu jechuudha. Fuulli isaa akka biiftuutti hiifee jedha. Kanaaf egaa walumaa galatti kadhannaan nuti taasifannu jireenya keenya keessatti bu'aa guddaa qaba waan ta'eef iyyuu nyaachuu keenyan dursa kadhannaa gaggeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Maal jennee kadhachuu qabna kan jedhuuf immoo jechuudha. Maaddiin erga nuuf dhiyaate yookiin gabataan erga nuuf dhiyaateen booddee jechuudha. Ol kaanee harka keenya bal'isnee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Maaddii sana ol kaasee biddeena 5 fi qurxummii 2 eebbisee gabaa 5 ol kan ta'an sooree gundoon 12 akka irraa hafu akkuma taasise sana jechuudha. Isinis akkanatti kadhadhaa jedhee waan nu barsiisee fi kadhannaan nuti kadhannu maaddii irratti nyaanni keenya akka nuuf eebbifamu barakanni sugni akka irra bulu waan taasisuuf jechuudha. Harka keenya bal'isnee akkana jechuudhaan maaddii sana maqaa Waaqayyoo irratti waamnee eebbisuu jalqabna jechuudha. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin jennee yeroo sadi maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu waamne isaan booddee qulqulluu Waaqayyoo, qulqulluu Jabaa, qulqulluu Isa Jiraataa, qulqulluu Elshaadaay, qulqulluu Adoonaay, qulqulluu Yaawwee, qulqulluu Tsabaa'oot, qulqulluu Yesuus, qulqulluu Kiristoos, qulqulluu Amaanu'eel amiin jenna. Maqaa qulqulleettii Sillaaseetiin, maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin, maqaa fayyisaa addunyaa madaana lamiitiin, maqaa giiftii keenya qulqulleettii durboo maaramiitiin, maqaa qulqulloota hundaatiin nyaanni kun kan eebbifame, kan qulqullaa'e, Waaqayyoon kan jaallate, humni hafuura qulqulluu kan irra bule, kennaa sugnii fi kabajni Waaqayyoo kan ittiin mul'atu, hirree daabiloos kan cabsu kan fayyinaa nuuf haa ta'u. Amiin. Faarfannaa Daawit 23 Waaqayyo tiksee kooti ani homaa hin dhabu inni marga lalisaa keessaa akkan boqodhu na taasisa.
gara laga itti aara galfatanittis na geessa. Inni lubbuu anatti hin deebisa maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaarra na gaggeessa. Ani bowwaa dukkana sodaachisaa keessa yoon adeemeyyuu hamaan natti dhufa jedhee hin sodaadhu. Ati na wajjin jirta. Uleen keetii fi dhadhaabbanni kee anaan ni jajjabeessu. Otuma warri na cunqursan ilaalanii ati maaddii anaaf hin dhiyeessita. Mataa koos dhadhaa ejersaa ni dibda. Coofoon koos guuteerran dhangala'a. Eeyyee bara jireenya koo hundumatti gaarummaan kee fi arjummaan kee ana duukaa ni bu'u. Guyyoota kana hundumaafis mana Waaqayyoo keessa nan jiraadha jedha. Kan erga kadhanneen booddee maaddii Abrahaam kan eebbiste uumaa keenya Sillaasee ho'i. Kan kiyyas akkasuma naaf eebbisi. Yaa gooftaa koo, Waaqa koo, mootii koo Yesuus Kiristoos gabaa 5 ol kan ta'an biddeena 5 fi qurxummii 2 eebbisuun soortee kan quubsite anaafis soorata koo naaf eebbisi. Foon kootiif kan ta'u nyaata kan naaf kennite yaa abbaa koo isa samii. Lubbuu kootiifis kan ta'u nyaata qulqulluu naaf kenni bara baraan amiin. Yaa abbaa keenya ho'i samiirra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee samiirratti akkuma ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u. Biddeena keenya har'aaf ga'u nuuf kenni, yakka keenya nu dhiisi, nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsatti nu galchin, hamaarraa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo humnis galannis bara baraan amiin. Nagaa ergamaa Gabreelii qulqulluutiin yaa giftii keenya durboo Maariyaam nagaa siin jenna. Yaada keetiin durboodha, foon keetiinis dubaroodha. Yaa haadha Waaqayyo Samu'aa siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamte, firiin garaa keetiis kan eebbifamedha. Kennaan kan guutamte gammadi. Waaqayyo si wajjin jira hoo jaalatamaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos irraa dhiifama nuuf kadhadhu. Cubbuu keenya hundumaa akka nu dhiisuuf har'as yeroo hundumaa hanga bara baraatti amiin nuuf haa ta'u, nuuf haa raawwatamu jennee nyaanni keenya amma eebbifameera jechuudha. Soorrachuu ni dandeenya jechuudha. Nyaatni kun nyaata eebbifamaa waan ta'eef jireenya keenyas kan eebbisu, lubbuu keenyaafis foon keenyaafis waan gaarii kan ta'udha jechuudha. Sababni isaa soorranni kun soorrata eebbifamaa maqaa Waaqayyootiin eebbifamee fi qulqullaa'e waan ta'eef gaafa nyaannu qaama keenyaaf foon keenyaafis waan gaarii kan ta'u nuuf ta'a waan ta'eef jechuudha. Soorrata keenya akkanatti eebbifannee nyaachuun barbaachisaadha. Barreeffama kadhannaa kanaa salphaatti jechuudha kan argachuu dandeessan kunoo bakka nama tuqe kana jechuudha hin tuqxanii. Isaan booddee jechuudha teelegiraamii koo tuqaa seenaa bakka jedhu kana hin tuqxanii. Iimoodhaan kan barbaadan immoo iimoo bakka jedhu kana jechuudha hin tuqxan jechuudha. Isaan booddee jechuudha lachuu keessaa yoo argachuu dandeessu. Ammaaf mee teelegiraamii kan jedhu tuqnee seennee haa ilaallu jechuudha. Xiqqoo erga eegdaniitiin booda jechuudha. Kunoo jechuudha. Suuraadhaanis gara gadiitti isiniif kaa'ameetu jira jechuudha. Suuraadhaan kan kaa'ame kun immoo yoo isinitti mul'achuu baate jechuudha. PDF'dhaanis kaa'ameetu jira jechuudha. Isaanis argachuu ni dandeessan jechuudha. Duubatti deebitanii gara oliirra kan jiru nyaata nyaachuu dura kan jedhu yoo tuqxan PDF'dhaan isinii fida. PDF qabaachuu qabdanii. Mastaawaqaa isinirratti dhufa kilisoo ofirraa gootanii kunoo bifa kanaan isinii fida. Egaa ol keewwachuudhaan buufachuudhaan umurii keessan guutuutti fayyadamuun nyaata dura kadhannaa gaggeessuu ni dandeessu. Barnoota irraa waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Viidiyoo kan biraan hanga walitti deemnutti nagaan tura. Wasbaata Lagzaabeer.